Maarrii jara hojii qacaranii haasofsiistaa? Natti hin fakkaatu. Ilaa hojii sa'aatii muraasaa akka argattee fi qajeelchaa ta'uuf akka jettu beeka. Eeyyee, kanaaf? Jarri hojii viidiyoo qopheessuu irratti hojjetan as jiru. Hojii sa'aatii muraasaaf hojjetamus qabu. Eeyyee, qabaachuu danda'u ta'a. Ilaa, Deenis, ati viidiyoo hojjechuu irratti cimaadha. Isaan viidiyoo daldalaa hojjetu. Kun immoo rakkina hin qabu. Maaloo, dhaqii isaan haasofsiisi. Tole, nan haasofsiisa. Naagaleera. Hojii amantii raawwachuuf jecha hojii sa'aatii muraasaaf hojjetamu argachuu barbaadde. Eeyyee, hojii akkasii jalqabuun barbaada. Ni danda'ama. Garuu dura hojiin kee ilaalamuu qaba. Waggoota muraasaaf hojichaaf of kennitee jabaattee erga hojjettee booda immoo wanta hojjettus ta'ee yoom akka hojjettu filachuu dandeessa. Haa ta'u, gaariidha. Yeroo kee waan naa kenniteef galatoomii. Afachumee deemuu kee dura kana beeki. Waggaa jalqabaatti hamman argachuu dandeessa. Gorsiin siif kennu jalqaba irratti hojii baay'ee hojjechuu kee irratti hin xiyyeeffatiin. Galii hammamii akka argattu yaadi. Galatoomii. Maallaqa? Lakki. Soorummaa? Fakkeenya 23, 4 fi 5 irratti sooromuuf jettee of hin dadhabsiisin. Of qabuu kee argisiisuufis ogummaa qabaadhu. Sooromni akka wanta baallee qabuutti akka ijoo biraattis qilleensa keessa balalee hamma dhibsuu ijaatti ija namaa duraa hin sokka. Akkam? Deemuuf qophooftee? Eeyyee, qophaa'eera. Jara haasofsiistee? Eeyyee. Wanta si fayyadu argatteeree? Eeyyee, argadhe. Mee natti himi. Ilaalcha gadoof qabuu qabaadhaa malee of hin tuulinaa. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 16. Tole gaa deema faan Tole jedhi. nagaan oola. Gumii afaan chaayinaa deemuu kee dura qo'annaa kee bira ni dhaqxaa? Eeyyee hojii booda fiikiin dhuftee nageessiti. Tole, nagaatti. Jedhi kaa qo'annaa gaarii jedhaa nagaatti. You gotta step on over and leave your worries behind. 'Cause when you step Akkam bulte Leena. Oh, akkam bulte. Gareen bittaa maamiltoonni ganama kana dhufan afaan chaayinaa akka dubbatan nutti hin himne. Ati dubbachuu dandeessa miti? Eeyyee ni ta'a garuu. Gaariidha. Galatoomi. Amma wal agarra. 谢谢你们来了，希望你们会喜欢我们的桌椅。好，很好。 Gaarii ture Leena. Galatoomii. Tole kanaaf. 详细的今天晚的总的星期五。 Na barbaaddanii turtani? Leena, oluma. Galatooma. Ganama kana hojii guddaa hojjette. Galatoomi. Baay'ee gaarii ture. Yaada isaan raggaasisan irraa wanta irratti yaadaa ture tokko hubanneerra. Waa'ee maalii? Dhaabbanni televezyiinii tokko qophii walitti aanee dhiyaatu tokko hojjechuu barbaada. Sirriidha. Kutaa hunduma irratti maamiltoota keenyaaf sagantaa qopheessina. Qopheessitoonni sagantichaa hojjettoota keenya dargaggoota ta'an keessaa nama saganticha isaaniif dhiyeessu barbaadu. Hello. Leena, nuti si filanneerra. Kun jireenya kee waan jijjiiruuf akka irratti yaaddu barbaanna. Garuu dafii nu beeksisi. Dhiifama Leena.
Vaanaasaa, piroojeektiin sun maalirra gaheera? Dhaloota kalaqaa yeroo dhiyootti galgala sa'a 2 walakkaa booda. Dhaloota kalaqaa boqonnaa haaraadhaan galgala sa'a 2 walakkaa booda. Dhiifama waan ta'u natti hin fakkaatu Leena. Waggaa kanatti nama saganticha nuuf dhiyeessu haaraa barbaadachuu qabna. Ilaalcha gadoof qabuu qabaadhaa malee of hin tuulinaa. Wantoota afuraa kana hundumaa aarsaa gochuun nan danda'a ta'a. Akkas godhees hojii addunyaa keessattis naa milkaa'uu dhiisuu danda'a. Utuma naa milkaa'ellee gammachuu naaf hin argamsiisu. Kanas ta'e sana wantoota afuraatiif dursa kennuun barbaada. Tole, maalirra turre? Leena, kun carraa gaariidha miti? Eeyyee, deebii kennuuf waan an arfadhe fakkaatus jireenya koo keessatti iddoo guddaa wantan kennuuf qaba. Wantoota kana immoo waliin gochuu hin danda'u. Garuu galatooma. Akkam? Jirtaa? Deemuuf qophoofteettaa? Garuu konkolaataan kee hoo? Ammas moo akkuma mala ishee ni cabde konkolaataa haaraa bitachuu qabde. Kanaaf warri kee nu geessu moo? Amma nama tokko qo'achiisaa jiru. Miilaan haa deemu. Warri koos booda ni dhufu. Maatii Roobeeliif waa qabannee haa deemnu. Tole. Buna dhuguu barbaaddaa? Nan dhuga. Tole. Galatoomi. Buna lamaa fi keekii naaf kennitaa? Tole, xinnuma na eegi. Galatoomi. Baay'ee galatoomi. Homaa miti. Bunni keessanis gahaa jira. Buna keenya fiduuf eegaan ture. Maal ilaalaa jirtaa? Ilaa, guutummaa kutaa lammaffaa gadhiisaniiru. Gaafa dilbataa wajjin ilaalla. Intaa garuu diraamicha hin ilaalu. Baay'ees natti hin tolu. Taatonni isaanii manuma tokko keessa jiraatu. Wanta gadhees ni raawwatu. Garuu ani kutaa isa gaariin ilaala. Wanta gadhee raawwatanii ilaalu. Bunni keessan ga'eera. Kottaa fudhadhaa. Dhaqeen fida. Kunoo buna kee. Galatoomi. Jaak. Diraamaa kana ilaalchisee caqasni kitaaba qulqulluu na gargaare tokko jira. Roomaa 12:2. Tole. Sirni kun dhiibbaa akka isin irratti godhu hin eeyyaminaa. Maarree, ani wanta gadhee akkan hin raawwanne beekta. Eeyyee, garuu caqasichi sammuu keessaan haaressuudhaanis jijjiirramaa jedha. Dhugaasaa dubbachuuf diraamaan kun wanta dogoggora ta'e akkan yaadu na godha. Garuu wanta dogoggoraa raawwattee hin beektu. Eeyyee. Mee akka fakkeenyaatti nama tokko jaalatte haa jennu. Fakkeenyaaf Viikii. Tarii. Lamaan keessan wal qorachuu jalqabdan haa jennu. Akka gaariitti wal baruuf iddoo sirrii ta'ee fi haala adda addaa keessatti wal argitu. Garuu yeroo hundumaa akka qajeelfama Yihowaatti hin deddeebitan taanaan dogoggora malee hammamitti fufuu dandeessu. Tole. Wanti jechuu barbaadde naa galeera. Garuu diraamichi na dogongorsa jedhee hin yaadu. Tarii garuutu itti yaaddee gaariidha. Yeroo hattee deenisin ilaaltu argeera. Atiif Jaakiyoom namatti makamtan. Baay'ee bareedaadha. Karaa hafuuraas baay'ee cimaadha. Baay'ee cimaa moo cimaa? Cimaadhuma haa jennu. Kanaammoo wal qorachaan jiru. Waluma laalli malee. Ijoo waan jettan dhaga'eera. Ammayyuu isin hin geenye. Maal goota?
ilaaluun waanuma jiruudha. Nama afuraa ta'uusaa moo bifasaa? Harmi, wanti jalqaba abbaa jaalatti maalidha? Egaa Kan jalqaba jaallattellee nama biraa ture. kanallee nutti himuu qabda. Tole. Maqaan isaa Toonii jedhama. Gurbaa baay'ee bareedaa ture. Garuu warri ishee waa'ee mucichaa akka yaaddu itti himan. Eeyyee. Wantan irratti yaaduu qabu hedduu natti himan. Caqasni fakkeenya 31 irra jiru garaa koo baay'ee tuqee ture. Akkana jedha. Simboon namarraan darbiti. Miidhagnis naman gowwoomsiti. Dubartiin Waaqayyoon sodaattu garuu hin jajamti. Caqasicha irratti yeroo nu yaadu akkanaaf ta'u nan hubadhe. Garuu Tooniidhaafis ni hojjeta ture. Lamaan keenya iyyuu nama Yehowaa sodaatu barbaadu irratti ni xiyyeeffanne. Nama wantoota hafuuraatiif dursan kenninetti yoo heerume jireenyi koo maal fakkaachuu akka danda'u nan yaade. Wanti ni yaades kan nama gammachiisu hin turre. Kanaaf hariiroon Toonii wajjin qabu dhaabuufan murteesse. Achis qajeelchituun ta'e. Achis waggaa tokko booda mana barumsaa qajeelchitoota irratti nama kan biraan jaalladhe. Anis baay'ee si jaalladheen ture. Galatoomne. Ta'us yeroo nutti fudhateera. Eeyyee, Yehowaadhaaf dursa kan kenninu ta'uu keenya beekuuf yeroo nutti fudhateera. Lamaan keenya iyyuu jechuudha. This is a choice that could either bring laughter or sorrow. And the feelings that start in a youthful heart, they could be gone tomorrow.